Duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti yaanuuf wiirtuu imala itti aanu. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya beellama sanbataa jedhu sa'aatii isaa eeggatee jalqabee jira. Iyyiin akkanatti bareennee faayamneeti kan nuti argamnu akkanatti bareechanii nu faayan immoo mana uffata aadaa walaabuuti. Teessoon isaanis gullallee addabaabaayii Madaanalamii bira isinis deemaatii bareedaa faayamaa jennaga. Egaa qophicha waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaa akkasumallee Siitinaa Haji ogeessi kaameeraa keenyaa ammoo Firaa'ol Abrahaamidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennee isin affeerranneerra. Sittoo buna si habusu naabusi meegaa amma kaamitti dasiin jedhee guyyaa guyyaan gaa buna naabusu keeti. Maal gootaree? Dhiifama sittoo. Waa'ee dhiifamee gajetti waa'ee dhiifamaa osoo xiqqoo jennee natti tola. Moo dura buna kana haa'uun? Mee jedhee jechuu barbaadde. Hin danda'amne buna kanarratti. Nama tamaa siin jennan naamanuu diddatoo maaliin jedhame. Waa'ee dhiifamaa naasa'aa jettee turte mee waa'ee dhiifamaa nu jalqabga. Dhiifamni gaa murtoodha. Namoonni jiruu keenya keessatti nutti balleessan jiru. Namoonni nu miidhan, namoonni nu gaddisiisan, namoonni nu gochisiisan. Kanarra darbees immoo godaannisa jiruu keenyarra namoonni kaan ni jiru. Yoo ati dhiifama gootu wanta keessa jiru haaloo kee gadda kee hunda dhiiseeraa haa hafu jettee murtoo kennitaa jechuudha. Egaa dhiifamni mallattoo guddinaati akkasumallee itti gaafatamummaan akka nutti dhaga'amudha kan inni godhu. Wanta tokko akkaataa namatti balleessanii namoonni nutti balleessanii nama tokko yoo dhiifama gaafanne yookaan ammoo nama sanaaf yoo dhiifama goone mallattoo itti gaafatamummaan nutti dhaga'amu yookaan ammoo dhiifamni mallattoo guddinaati jechuudha. Asumaan qorannoo si ajaa'ibsiisu tokkoon sitti hima. Namoota dhibee kaansariin qabaman keessaa parsantiin 61 kan ta'an rakkoo dhiifama gochuu qabu jedha qorannoon saayikoolojistoota. Kanaan alattis immoo rakkoowwan yookaan immoo dhibeewwan akka fedhii nyaataa dhabuu, hirriba dhabuunis dhiifama gochuu dhabuudhaan wal qabataa jedha qorannoon saayikoolojistoota kun. Dhiifamni gaa faayidaa garaa garaadha kan inni qabu. Nagaa buusuu keessatti gahee guddaa qaba. Biyyuma keenya keessatti nagaa buusuudhaaf dhiifamni wanta baay'ee barbaachisaadha. Akkasumallee miirri gaariin akka nutti dhaga'amuuf ciifnee akka boqonnuu fi dhiifamni faayidaa qaba. Iyyiin gaa namoonni nutti balleessanii dhiifama nu gaafachuu hin baatan ta'a yookaan immoo dhiifama nu gaafatan ta'uu danda'a. Qaamaan isaan arginee waan akkanaa natti balleessiteerta saniif immoo dhiifama siif godheera jechuu qabna. Yoo immoo namoonni dhiifama akka nu gaafatan barbaadu immoo lubbuun hin jiran ta'ee akkam goonaa jedhaa jiru ta'a daawwattoonni keenya. Namoonni isaan akka dhiifama nu gaafatan lubbuun hin jirre yoo ta'e immoo xalayaa wanta isaan nu balleessan barreessinee gubuudhaanii akka wanta nu keessa jiru baasuu dandeenya jedha qorannoowwan immoo akkaataa ittiin hiilgoonu jedhanii saayikoolojistoonni kaan akkas jedha. Egaa sagantaan keenya beellama sanbataa har'aa dhiifama waliif gochuu fi dhiifama wal gaafachuun ergaa wiirtuu miidiyaa fi beellama sanbataa keenya har'aati jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waa'ee dhiifamaa yoo hagana jenne sagantaa onnachiistuu ilaallee walitti adeemna. Namni dhibee isaa hin himanne qoricha hin argatu kan jedhan sun biyya keenyatti akka dhibeetti ilaalame qoricha argachuu baatus namoota 10 keessaa namni tokko dhibee kanaan saaxilamaa akka ta'e qorannoon garaagaraa ni ibsa. Kunis rakkoo eenyummaa yookaan personality disorderidha. Rakkoon eenyummaa kun of tuffachuu, of ganuu, ofirratti amantaa dhabuu fa'aadha. Rakkoo ilaalchaa ofiif qabanirraa kan ka'e hawaasa waliin walii galanii jiraachuu hin danda'an. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa wiirtuu qophii keenya onnachiistuu har'aatiin ammoo waa'ee rakkoo ilaalchaa fi gochoota ofirratti amantaa dhabuu muraasa kan waliin ilaallu ta'a. Ani Lubee Girmaati. Nu faana tura. Personality disorder kan jennu kun akaakuu 10 kan qabu yoo ta'u isaan keessaa muraasa waliin ilaalla.
Inni tokkoffaan obsessive compulsive disorderidha. Kunis obsessive kan jennu yaada yoo ta'u compulsive ammoo gochadha. Namoonni rakkoo kana qaban amala agarsiisan keessaa inni tokko halkan balbala cufanii erga rafanii booda balbala kana garuu cufeera jedhanii ka'anii ilaalu. Kana malees erga nama harka fuudhanii nagaa gaafatanii boodas harka isaatiin maal tuqee nagaa gaafatee laata jedhanii dhiphatu. Wantoota namoonni biroo iyyaanni yaadanii dhiphatu. Wantoota namoonni biroo iyyaanni yaadu akkasumallee yaadda'u. Inni lammaffaan ammoo narcissistic personality disorderidha. Isaan kun namoota of jaalatoo isaan malee namni biraa waan jiru ittiin fakkaannedha. Jarreen kun milkaa'ina nama biroo arguus dhaga'uus hin barbaadan. Nama hundaa ni caalla jedhanii yaadu. Yeroo baay'ee bulchitoonni biyya keenyaa kanaan ni hamatamu. Inni kan biraan ammoo anti-social personality disorderidha. Jarri kun namoota hawaasaa fi naannoo keessatti baay'ee rakkisan yeroo hundumaa balleessaa irraa namoota hin fagaannee fi namoota waa balleessuu jaalatanidha. Namoonni kun warreen maatii jalaa meeshaa manaa baasanii gurguranidha. Afraffaan ammoo histrionic personality disorderidha. Rakkoon kun yeroo baay'ee dubartoota irratti kan mul'atu yeroo ta'u, dubartoonni akkasii yeroo hundumaa ilaalamuu, jaallatamuu, dinqisiifattoota hedduu qabaachuu fi namoota xiyyeeffannoo yookaan attentionii barbaadanidha. Warreen kun namoota suuta jedhanii haasa'an yeroo argan sagalee ol kaasanii dhageettii warra kaanii hatuuf jedhanii kophee iyyisiisaa akka malee kolfaa isarra darbee ammoo yeroo hiriyoota isaanii waliin haasa'anii fi bashannanan isaanumti qofaan akka mul'atan warreen barbaadanidha. Inni shanaffaan ammoo dependent personality disorderidha. Namoonni rakkoo kana qaban ammoo kophaa isaanii homaa gochuu akka hin dandeenyettidha kan isaan of amansiisan. Kophaa isaanii murtoo dabarsuu warra hin dandeenyee fi kan nama ajaa'ibu ammoo yaadi garaagaraa lama isaan gidduutti yoo dhiyaate yaadichi hamaas badaas yoo ta'e warra hamanan gamlamee fi waan hundaa namoota tole jedhan nama malees jiraachuu akka hin dandeenye warra of amansiisanidha. Kanneen olitti tarreeffaman keessaa isin rakkoo kam ofirratti argitaniittu? Yeroo kana dhageessanitti hiriyoonni keessan gara sammuu keessanii dhufan ni jiru. Torbee kutaa lammaffaa isaan hanga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaa ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya onnachiistuu ilaallee walitti deebinee jirra. Sagantaa kee daawwachaan ture. Achi keessaa immoo xiqqoo wanti attentionii koo fudhate isa histrionic personality disorder jedhudha. Egaa histrionic personality disorderiin kun baay'inaan kan inni irratti mul'atu dubartoota irrattidha. Dubartoonni kunniin maal godhu seete ilaalamuu jaalatu, dhageettii argachuu jaalatu, namoonni yaada kan biraa dhiisanii yaada isaanii gara isaanii qofa akka godhatanidha kan isaan barbaadani. Attentionii namaa barbaadu jechuudha moo? Wanta baay'ee si ajaa'ibu keessaa namni ta'e isaan cinaa nama suuta jedhee haasa'uudha yoo ta'e, nama suuta jedhee ergaasaa dabarfatuudha yoo ta'e, dubartoonni kun ammoo maal godhu beektee caamma isaanii iyyisiisuudhaan sagalee ol kaasanii haasa'uudhaan namoota bukkee isaanii jeequu jechuudha. Attentionii barbaaduudhaaf kan hunda godhanii jechuudha. Oromoonis kanumarraa ka'eetu na argaa na dhoksaa fidaa jedhee mammaakee beektee. Anis naannoo koottis namoota akkasitti nama taajjabu jira hiriyoota koo keessaa. Garuu akka dhibeetti waan hin ilaalamneef natti fakkaata miti. Akka amala namaatti ilaalla malee wanti kun akka disorderii yookaan immoo akka dhibeetti irra caalaa ilaalamu. Waan kana keessaa baastee dhibeedha jechuu hin dandeessu, fayyaadhas illee jechuu hin dandeessu. Wanta rakkisaadha. Meegaa asumaan taateewwan torbee kana keessa ta'anii si kolfisiisan si bashannansiisan anaaf daawwattoota keenyatti osoo nutti himtee. Gidduu kana maaltu na kofalchiisa seete kamisa darbee maalan dhaga'e beektee namtichi tokko magaalaa Dirreedawaadha kan inni jiraatu mana namaa hattuu seene. Hattuu gaafa seenu minjaala fuuldura isaa jiru bilaak leeditu ture. Utuma taa'ee dhuguu bakkichatti machaa'e. Gaafa bakkichatti machaa'u achuma waan ciise maatiin gaafa ka'anii inni machaa'ee achi jira qabsiisan. Hatuma dhiiseetiin taa'ee dhugaa ture moo? Hatuma dhiisee taa'ee dhugaa ture. Kaayyoo mana bahee ishee achi dhaqeef dagateetuma taa'ee dhugaa ture jechuudha. Namoonni baay'een illee miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti namni kamuu kaayyoo manaa baheef dagachuu hin qabu.
Hatuunis kaayyoo ta'eeti. Kaayyoo mana baataniif hin dagatiin Kana komantiisa hatuun kaayyoo ta'e namni kaayyoo mana beef dagachuu hin qabu yeroo jedhan baay'ee man kolfe dhugaa. Egaa anis taatee The Guardian baasee irratti wanta na dinqisiisee fi na bashannansiisee tokkoon siifis daawwattoota keenyaafis qooda. Innis maal sitti fakkaate biyya Hindii magaalaa Diiliit jedhamu keessatti namoota dubartoota hojii qulqulleessuudhaan jiraatantu ture 11 kan ta'ani isaanis osoo hojii idilee isaanirra jiranii mucaan lootarii gurguru tokko gara isaaniitti dhufee akka lootaricha bitan isaan gaafata isaanis immoo qarshii gahaa waan harkaan qabnee fi walitti buusanii lootaricha bituudhaaf walii galanii jechuudha gatiin lootarichaa gara $5 yookaan immoo ruupii biyya Hindii 250 ture waan hin qabneef walitti buusaniituma bitanii wanta si ajaa'ibu immoo lootariin isaan muran suni miliyoona 1.2 bahee fi carroomanii jechuudha. Egaa hojii keenya idilee hin dhiisnu hojii qulqulleessuu keenya itti fufnaa garuu immoo Rabbi dadhabbii fi wanta nu keessa baane hunda nuuf argee kana carraa nu badhaasee jira. Kanaaf immoo galata guddaa qabnaaf jedhanii gammachuutti dhaga'amees ibsaniiru jedhagaa. Dhugaa kun wanta baay'ee nama gammachiisudha. Oromoon dhala mammaaksan sitti baay'insaa jira. Haa ta'u mammaaksa. Gaafa nama badhaasu badhaasaa nama haasa'u. Egaa mee asumaan immoo gara sagantaa keenya faana gootaatti adeemnu. Sagantaan keenya faana gootaa irraa kan Odaa Habtaamuutiin qophaa'e daawwanne. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu kun qophii faana gootaati. Qophiin faana gootaa torbanitti kan isin biraan geenyu yoo ta'u gootota Oromoon qaban kan lubbuun darbanis ta'e kan lubbuun jiran faana dhoofnee torbanitti guyyaa tokko kan isin biraan geenyu ta'a. Kan isin faana turu ani Odaa Habtaamuuti. Hanga xumuraatti nu hordofaan ammoo afeerraa keenya. Geerar jettuu ani maalan geeraraa anoo yaada yeelalaa geeraree maal lagonfuu yoon dhiise natti kolfuu yoon geerare maal qabaa eessa koo mudaa qabaa godar gubbaan lafaaree dubartummaan fafaaree citee namatti hafaaree jedheen itti joore kaa foon maddiin na qoore kaa yoo dhiirri rafee ka'ee anatteellaatti hafaaree mee takka raajii raajaa onkuroon buqqee raajaa farsoon dinnicha raajaa lafti kaa'ini jaajjuu kan Oromiyaa raajaa nadheen areedan baastuu kan haadhoreettii raajaa durbi durin geerartuu jechuun geerartee warraaqsa sosochoofte dhiira kakaafte seexaa itti horuun onnachiisteetti dhiya Oromiyaa naannoo magaalaa Naqamteetti dhalatte intala qotee bulaa maatii harka qalleeyyii keessaa kan dhalatteedha. Nama dhalootumaan xiiqoftuu eeyyummaan warraa daa'imummaan gaaffiitti ta'u maaliif warri koo hiyyeessa ta'an jettee yeroo hunda gaaffii ofiif dhiyeessitu tokko nyaatee kabiraan maaf agabuu bula tokko uffatee tokko daaruun maaliif jechuun yaada humna ishee olii ijoollummaan nama keessummeessaa guddatteedha quuqamtuu namaa ofittummaa nama hin beekne qabsooftuu haqaati garraamii fi nama jaalalaa daban qabneedha amminniif gara jabinni ishee keessatti tasa hin uumamne abbaan ishee boqonnaa malee utuma qotuu maaliif iyyummaan nurratti wal jijjiira jechuun jireenya warra isheef nama yeroo hundaa quuqamtuudha waa'ee abbaa ishee qofa utuu hin taane namni hunduu maaliif wal caala jechuun miira ijoollummaan humna isheen ol yaadaa kan turteedha hojiiwwan dhiirri hojjetu kamiyyuu irratti bobba'uun maatii ishee deeggaruun naannoo dhaloota isheetti kan beekamtu tattaafattuu namaati. Hawaasa naannoo ishee irraa geerarsaaf sirba dhagaa kan guddatte sanumaan kaka'umsa horattee gara dirree aartiitti kan seente si'aayinaa fi jajjabina ishee kana kan arge bara 1969 abbaa Caalaa Lataa walaloo sirbaa barreessee fi akka ishee weellistuuf kenneef isheenis miiruma ijoollummaan gara dirree aartiitti
imalte. Sirbi ishee kunis qawwee malee maaltu bilisa nu baasa, qawwee malee maaltu bilisa nu baasa kan jedhu yoo ta'u wallee warraaqsaa ture. Sirbituyyuu malee ijoollee waan taateef waa'een siyaasaa gadi fageenyaan galee fi akka hin taane dubbattee turte. Garuu erga isheen sirbiteen booda hawaasni Oromoo sirbicha baay'ee waan jaallateef iccitiin jaallatamu sirba kootii maali jechuun akka jabaachuu qabdu murteessite. Waa'ee waan sirbitus taatee argamuuf kutannoof murannoon kaate. Walleen kun seenaa addaatiin ishee guddise. Wallee kanaan jaalala uummataa waan gonfatteef walleewwan ishee keessaa inni kun addatti bakka guddaa kan qabuu fi isheef yaadannoo addaati. Sababa sirba kanaa gara mana hidhaatti darbatamte. Haa ta'u malee hidhamuu ishee akka carraa guddaatti kan ilaaltu. Kolleejjiin eenyummaa koo itti leenji'ee ba'edha jechuun himti. Barnoota qabsoo baratte, Oromummaattis jabaatte. Cichoominaa fi ejjennoo isheetu idda godhatee achitti jabaatee lafa qabate. Erga mana adabaarraa baatee baruma sana yeroo muraasa booda haalli siyaasa mootummaa Dargii waan ammaateef gara magaalaa Finfinneetti baqatte. Weellistoota akka Abbita'uu Kabbadee fi Zarihuun Wadaajoo kan yeroo dhiyoo boqote waliin magaalaa kana keessatti rakkina ibsuun ulfaatu dabarsaniiru. Yeroo sana namni mootummaa Dargii waan sodaatuuf isaan tumsuurraa kan of qusatu ture. Namni nyaata miti bishaan isaaniif kennuyyuu hin turre. Akkasitti jireenya hadhooftuu bara sanaa olluu qade. Jireenyi isheen dabarsite bu'aa ba'iin kan guutamee fi ulfaataadha. Baroota isheen dabarsite hunda keessaa addatti kan isheen yaadattuuf dubbattu bara chaarteraa keessa waajjira adda bilisummaa Oromoo kan muka xurriitti qophii guddaatu ture. Hawwisoo dabalatee miseensoti adda bilisummaa Oromoo achi oolanii utuu deebi'anii sulultaa achi darbee bakka addaa Caancoo irratti dhukaasni irratti baname. Konkolaataan isaan dursee darbe kan weellistoota fe'ee jiru gaara Inxooxxootti qabamee ijoollee hawwisoo keessaa gadi buusanii lafatti tureebanii. Jaalli kunis boodarraan konkolaataa lammaffaatiin biraan baate. Isaanis kabajaa dubartummaa ishee tokko utuu hin kabajin reebicha maarratti geggeessan. Gaafa gara jabinaan reeban waan haadhafaa qaban hin fakkaatan ture. Dugdi ishee gaafa sana miidhame. Sababni okkoluu ishee har'aas miidhama yeroo sanaatiif. Eelaa bara sanaatiin dhukkubsattuu taatee kan jirtu intala Oromoo qabsooftuu fi weellistuu Elfinash Qannoo. Weellisuu qofa utuu hin taane dirree qabsootti hidhattee bobba'uun gootummaan rasaasa diinaa dura dhaabbatteetti. Jaallan hedduunis cina isheetti wareegamaniiru. Aarsaa fi ifaajeen ishee aartii fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guddaadha. Haalota ulfaatoo sana keessa taatee hanga albeema 10 hojjetteetti. Shamarran Oromoo gootonni turaniiru. Jaal Amala Warqi Bulii fi Jaal Saartuu Magarsaafaa gootota an isaan ajaa'ibsiifadhuu fi isaan ilaalee jabaataa turedha jetti. Bara addi bilisummaa Oromoo mooraa gadi dhiisee ba'e waraanni hundumtuu gargar babbadan. Inni danda'u bosonatti seene, inni kaan ni hidhame. Hedduun isaaniis ni wareegaman, kanneen ammoo biyyaa baqatan. Guyyaan sun Oromoof guyyaa gaddaa guddaa ture. Jaalli kunis hiree argatteen guyyaa isheen itti biyya abbaa ishee jaallatturraa baqaan biyya ollaatti ceete ture. Ani barnoota ammayyaa hin qabu, wanti hin qabu ejjennoof sabboonummaadha jettee yoo dhaadattu kan qalbii namaa hawwattu. Ani galagaggaltuu namaa miti. Warqeen yoo dhangala'e maallaqaan gafedhes yoo naaf kennan kaayyoo koorraa nama duubatti jedhu miti jechuun ofitti amanamummaan dubbatti. Otuman isatti cichuun du'a. Dhaloota kanaaf wanta dhaalchisu yoon dhabes ejjennoof kutannoo narraa haa baran jechuun miira gootummaan dhaamsa dhalootaaf dhaamti. Namni yeroo onnee dhabu waan arra nyaatee bulu qofa yaada. Namni waan arra nyaatee bulu qofa yaadu ammoo eenyuufuu hin ta'u. Garba garaasaa ta'eera jechuudha. Inni biroon namni jaalala maallaqaaf roora'u kaayyoof ejjennoosaaf amanamaa hin ta'u. Faallaa kanaa jaalala uummataa jaalala maallaqaa olitti kan itti gammaddu jabduu namaati.
dhibee fi haaloti waliin ta'anii ishee dadhabsiisanii dhaabataan deemtus onneen ishee ammoo caalaatti jabaataa kan deemu onnachiistuu namaa weellistuu fi qabsooftuu Oromoo. Fakkeenyummaa shamarran Oromoo labati wal harkaa fuudhee ishee jaju gootittii galmee seenaa irratti gaarummaa galmeessifatte Jaal Ilfinesh Qannoo gameettii namaati. Carraa waltajjii argatte maratti waa'ee Oromoo fi Oromiyaa nama weellistu Oromoo hin miidhinaa hin ganinaa warra Oromoo ganee darbe ilaalaatii irraa baradhaa bifa hin ba'an maqaa gaariin godhatan dubbiin isaanii fudhataman qabu maraatuu ta'u kanaaf saba keessan hin ganinaa jettee dhaamsa ijoo kan dhaamtu ogeettii namaati. Ilfinesh Qannoo weellistoota jajjaboo warra arra lubbuun hin jirre waliin weellisaa turte kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Yoosef Gammachuu, Jireenyaa Ayyaanaa fi Maaramee Harqaa fa'iin ijoollee koo warran dagachuu hin dandeenye jettee imimmaan ishee dhangalaasaa seenaa isaanii aartii fi qabsoo Oromoo keessatti waliin qaban kaasti. Keessattuu weellisaa Jireenyaa Ayyaanaa achi buuteensaa dhabame Oromoon barbaaduu qaba jechuun miira ulfaataa ta'een dubbatti. Seenaa suukanneessaa bara mootummaa Dargii Ilfinesh Qannoo fi weellistoota ishee faana turan magaalaa Finfinnee keessatti dabarsan haalaan ulfaataa ture. Bakka nyaannus ta'ee maallaqa ittiin bitannu waan hin qabneef wayita beelofnu mana namaatti da'eeffannee foolii buddeenaa suufnee akka waan nyaanneetti of amansiisnee deemna kan jette weellistuu kana. Rakkinaa fi gadadoo dubbachuuf ulfaatu hedduu dabarsineerra. Kana hunda akka taanu kan godhe garuu yakka keenyaaf otoo hin taane toora haqaa qabachuu keenyaaf jechuun imimmaan ija ishee akka bishaaniitti dhangalaasaa dubbatti. Kan isheen boosseef ammoo maalifin rakkoof gadadoo sana dabarsee miti jaallan ishee lubbuun darbaniif achi buuteen isaanii dhabameef jetteetu. Ani lubbuun jiraachaan jira biyya mirga namaa haalaan kabajuu keessan jiraadha garuu guyyaa tokko haala mijataa tokko hin argin warra darbetu obsana dhorkee na boosisa jechuun miira ishee ibsiti. Biyya Noorweey magaalaa Bergen kan jiraattu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 wayita jijjiiramaa jedhame gara biyyaa dhuftee turte. Waltajjiiwwan Oromoo hedduu irratti sirbitee garaa nama raasaa turteetti. Yaadannoo waggoota dheeraa namatti yaadachiisuun garaa nama raasteetti. Umuriin dulloomtee dhaabata qabattee waltajjiitti yoo baatu sagaleen ishee haala mi'aawu sun eeyyama tokko malee onnee namaa seenee nama sosochoosa. Turtii muraasa biyya keessa turteen weellisaa Jireenyaa Shifarraa waliin sirba miidhagaa fi hawwataa Yaalammii koo jedhu suur-sagaleen bareechanii hojjetaniiru. Haalli itti qindeeffamee fi weellisan hedduu kan bareedudha. Sirbichis akkas kan jedhu ture. Garaan didee isin malee biyyaa been wareeree biyyaa been isin dhabee of dhabee saba koo akkam jirture saba koo akkam jirture isin malee gammachuun qabu isin dhabee nageenyan qabu saba koo akkam jirture jettee sagalee ishee kiilolee sanaan yoo jalqabdu jireenyaan ammoo akkas jechuun seenaan kee garaa nuraasaa gumaa kee qeerrootu baasaa miidhamtee jettee sabaa fi goota too fakkeenya nuu fi karaatti nafu kaayyoon kee galmaan geenya nutilmaan kee jechuun haala ajaa'iba ta'een weellisan. Baga nagaan biyya abbaa kee dhufte jedhee kan ishee simatuuf kaayyoof imaanaa ati malaa turte itti fufsiifna kan jedhudha. Ilfinesh yeroo murtaa'eef biyya keessa kan turte yeroo har'aa gara biyya Noorweetti deebitee jiraataa jirti. Nama garaa ishee guutuu saba Oromoof hojjetteedha. Miidhamaa fi eelaan ishees guddaadha. Haa ta'u malee gameettiin kun ofii kootii umurii koo itti fixeera dadhabeera jettee hin dhiisne. Ilmaan ishee gadameessa ishee keessaa ba'an biyya baqaatti eenyummaa isaanii akka beekanii fi sabboonummaatti isaan guddisteetti. Ani dulloomeera dhibeetiinis miidhameera kanaaf imalan jalqabetti fufaa jettee ijoollee isheetti aartii Oromoo imaanaa kennitee daandii jalqabsiisteetti. Ijoolleen ishee lamaan kunis hin qaanessine sirba aadaatiinis ta'e kan ammayyaatiin sadarkaa gaarii irra jiru. Maqaan isaanii Hawwii fi Daangaa jedhamu. Weellistoota sadarkaa aartii Oromoo gama sirbaan guddisaa jiranii fi abdii guddaan irra jirudha.
dandeettii fi hawwattummaa guddaa qabu. Ijoollee koo kana lamaan Oromoof kenneera jettee kan garaa nama raastu gameettii haadha Oromoo weellistuuf qabsooftuu Ilfinesh Qannoo Oromoon si jaallata si kabaja. Umuriin kee umurii arraagessaa. Maal seettoo? Bunni qorsii hin qabnee fi dubbiin qortii hin qabne kan qabu jedhani. Isa dubbii qortii hin qabne kan naa galuu baatus ka qorsii naaf ta'e. Egaa qophii faana gootaa odaan nuuf dhiyeessedha kan nuti dhaggeeffanne walitti deebine. Faana gootaa keenyaa har'aatiin egaa kan nuti yaadanne gootitti Ilfinesh Qannoodha. Ilfinesh Qannoon egaa biyya keenya Oromiyaa keessatti kan isheen ittiin beekamtu akkasumallee ittiin jaallatamtu sirboota qabsootiini jechuudha. Sirbootuma qabsoo ta'ee maal gooti beektee sittu? Sirbooti jaalalaaf sirbaman jiru miti. Gara sirboota jaalalaaf sirbamanii goote garuu jaalala biyya isheetiif qabdutti naannessitee jaalala biyya isheef qabdu ergaa dabarfatti jechuudha sirba qabsoo jala. Irra caalaan immoo artistoonni keenya hedduun karaa saniinidha. Jaalala fakkeessaniitidha. Rakkoo uummanni keenya keessa jiru, hacuuccaa uummatarra gahaa jiru kan isaan ibsanii. Waan si dhibu immoo faana ishee hordofanii ijoolleen ishee lamaan sirboototadha yookaan immoo weellistootadha. Waan si dhibu immoo Daangaa Hayilee Yesuus awwaardii Hacaaluu Hundeessaa faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa qopheesse irratti sirba ishee Shillimii jedhuun badhaafamtee jirti. Faana ishee ijoolleen ishee hordofanii saniin ala immoo dubartoota hedduus ni kakaasaa ni onnachiisa. Geneetikaa kan nuti yaannu faana isheen keessa dabarte mitire. Egaa nutis kanumarraa kaaneeti dhagaa qophii keenya har'aa faana gootaa gootitti Ilfinesh Qannoo irratti kan nuti xiyyeeffanne. Anatti miiri gammachuu wayiitti dhagahamee beektee dubartii cimtuu ta'uu isheetti. Dubartoota bakka guddaa jiran yoo arginu hundatu gammachuun itti dhagahama. Fakkeenya gaafa fudhattullee sitti tola. Rool moodeelii namoota baay'eefis ta'uu danda'u gootonni akkanaa namoonni faanni isaan keessa darban namoota biraa ni barsiisaa ni bohaarsaa. Akkasumas immoo gara fuulduraatti maal akka hojjechuu qaban biyyaaf biyya isaaniitiif maal hojjechuu akka qabanis isaaniif eeraa jenneetidha kan nuti yaannu. Egaa sagantaa beellama sanbataa keenyaarraa gara goolabuuttidha kan nuti deemaa jirru. Sagantaan keenya inni dhumaa immoo ammas barnootadha kan Lubee Girmaatiin qophaa'e daawwannee walitti adeemna. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota barnoota ammas barnoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufta kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Tole galatoomii maqaa kee? Maqaan koo Naataan Kaasaan jedhama. Maqaan koo Baqqalaa Tacaanaan jedhama. Mogos Gitaachaan jedhama. Maqaan kiyya Guutuu Dirriban jedhama. Maqaan Jamaaluddin. Dubartii deessee ciistu eebbisuu yoo dhatte maal jettee eebbista? Siree cabsii ka'ii. Maaliif akkas jedhama? Ciistee akka nafne. Kan biraa maal jedhama? Kan biraa siree cabsii ka'ii. Mana gaddaa yookaan iddoo gahii yoo dhatte maal jettaan? Iddoo gaddaa Waaqayyo isin haa jajjabeessu jajjabaadha. Mana cidhaa deemtee nyaattee yoo dhugde quufaa sinitti ergu quufaa jedhama natti fakkaata. Baay'eedha horaa baay'eedha. Nama dhibame tokko gaafachuu yoo deemtee maal jettaan? Nama dhibame tokko Waaqayyo isaa fayyisu waan akkasitti fakkaata. Dubartii deessee ciistu eebbisuu yoo dhatte maal jettee eebbista? Dubartii dhaltee ciistu eebbisuu yoo dhatte baga lama taate jedhama. Akka aadaa keenyatti siree cabsii ka'ii jedhama gaafa baay'ee. Siree cabsii ka'ii maaliif jedhama? Siree cabsii ka'ii jechuun furdadhu ka'ii qaaman yabbuu ta'e ka'ii jechuudha. Nama dhibamee ciisu yoo gaafachuu dhatte
nama dhibamee ciisu yoo gaafachuu dhatte waaqayyoon si haa fayyisuu jedhama nu biratti. Mana cidhaa deemtee nyaattee dhugdee gaafa baatu maal jettaan? Warri wal fuudhe walitti haa horanu jedhama. Walitti haa horanu. Kan biraa kanumaan beekan. Iddoo gaddaa yoo deemte namni tokko jalaa du'ee iddoo gaddaa yoo dhatte maal jettee ni baata? Jajjabina isin haa kennu jedhama kan biratti. Jajjabaadhaa kan du'e immoo nafsee haa maaru jedhama. Dubartii deessee eebbisuu yoo dhaqxe maal jettee eebbista? Gaafa ishiin deesse baga nagaa siitte jedhaniiti tol seenan gaafa dura seenan gaafa immoo biraa bahan an dhalate haa guddatu siree cabsii ka'ii jedhanii biraa ba'u akkas naannoo keenyatti gara Arsii kanaan dhufe waan ta'eef. Siree cabsii ka'i maaliif jedhu? Garuu keessa isaa baay'isee beektee akkasitti hubadheen beeku akkas jedhama beektee maalidha jedhee ta'anis keessa gad bu'ee akkasitti hin qoranne beektee maanguddoo irraa. Mana gaddaa yoo deemte hoo maal jettee baata? Mana gaddaa namni tokko boqotee nama sana bira yoo nama boqote mana warra jalaa boqotee bira yoo deemte maal jettee ni baata? Gaafa itti mana sanii bahu yaa'u nafsi amaaroodhanii bahu afaan Oromiffaatiin xiqqoo ishee dagadhe kana dubbanna baay'innaanii. Maal jedhu nafsi amaaru jenna garuu naannoo keenyatti bakka afaan kun akka afaan Oromootitti itti fayyadamna garuu afaan Amaariffaati himaaran jedhu suni amaaru jedhu suni. Nafsi amaaru ne baana. Nama dhukkubsatee ciisu noo? Nama dhukkubsatee ciisuun waaqayyo si haa fayyisu sin jedhama. Waaqayyo si haa amaaru sin jedhu akkuma nootitti jechuudha. Dubartii deessee eebbisuu yoo dhatte maal jettee eebbista? Dubartii deesse eebbisuu gaafa dhattu ani kan beekutti baga waaqayyo sii jedhama. Saniin booda waan gootu. Goota jechuudha yookiin naas qabattee hidhatte. Kanuma qofa jedhama? Namoonni na caala bulan beekuu danda'u garuu kan hin beeku kanadha. Nama dhukkubsatee ciisu noo maal jettaan? Nama dhukkubsatee dhiiguun si amaaru jedhama isaan. Mana du'aa yookaan iddoo gahii yoo deemte hoo? Mana du'aa yoo deemte kanatti jettuun isinaa riphuus hin jedhama. Isinaa riphuun jedhama. Isinaa riphuu jechuun namni tokko yoo firii jalaa du'e yookiin immoo waan ta'eef faamilii membarii keessaa namni tokko yoo du'e isinaa riphuu jedhamee hin bahama jechuudha lafa sana. Bakka cidhaa yookaan sagantaa wayii deemtee nyaattee dhugdee gaafa baatuma maal jetta? Lafa cidhaa yoo deemtee lafa cidhaatti toora baay'eedhaas hin jedhama. Gaafa cidhatte jettu namoonni cimdooliin sun gaafa wal fuudhan toora baay'eedhaa jettee waan tokko dubbattee ni baata. Dubartii deessee ciistu eebbisuu yoo dhaqxe maal jettee eebbista? Rabbi si haa guddisuuf. Kan biraa maal jetta? Rabbi baga si haa araarsu. Nama firri yookaan maatiin jalaa du'e mana isaanii dhaqxee jajjabeessuu yoo dhaqxe maal jettee ni baata? Abshir sabbaraddaa duutiin hin jira waan akkasiin. Cidha yookaan sagantaa tokko yoo deemte nyaattee qooftee gaafachi bahu jettu maal jettaan? Baga gammaddan. Baga geessan. Eebbistee ba'aa jirta already yeroo baatu maal jettee ni baata? Cidha irratti baga geessanii malee. Sagantaa irratti amma maabarri fa'aa jedhamte biyyatti maal fa'aa jettee baata? Maabarraa nyaattee dhugdee gaafa baatu maal jettaan yookaan ayyaana fa'aa irratti? Musliima waan ta'eef maabaraan deemu kanaafuu dhiifama. Maabaraan jiru. Cidhuma irratti maal jettee baata? Eebbistee ma baata yoo ta'e? Cidha gaarii ijoollee argaddaa danaddaa waan akkasii. Nama dhukkubu tokko gaafachuu yoo dhatte nama dhukkubsatee ciisu noo maal jettaan? Rabbi isaa fayyisu. Walaloo tokkoon si eegalaatti naaf ofta akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa? Irraanfadhe waan ta'e Hacaaluu yeroo tokko waan dubbatan itti fakkaata wanta kana irraanfadhe. Tole walaloon sun kan eenyuuti? Maqaa isaa hin beeku. Yaali. Maqaa isaa hin beeku. Tole walaloo tokkoon si jedhaatti naaf ofta akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa? Caalii sanyii guddaa, caalii sanyii jabaa kan dura abbaan kee leenca gaditti jedha jecha kana. Yeroo yoo argatu raadiyoon si waadee qawween si akaa'ee. Si akaa'ee
akkamitti yoo maali jettu mana diinaa dhatta ilma haadharraa jedhe. Xumureera. Xumuree ilma yoo xumure jechoota kana baay'eetti fayyadamu. Xumuruun. Walaloon kun kan eenyuti? Walaloon kun yeroo baay'ee Hacaaluu Hundeessaa fi Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaatirraa hin dhagaa kan eenyu akka ta'e garuu hin beeku. Orjinaalli isaa kan eenyu akka ta'e hin beektu? Walaloo tokkoon si jedhaatti naa guutta. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa? Walaloon tuni Hacaaluun illee deddeebisee jechaa ture amma garuu yaadadhu. Mee yaadadhu? Meerra na deebi'ee al tokko. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa? Caalii sanyii maal jedhu dagadda garuu wanuma sirriitti beeku beektee amma garuu yaadachuu hin dandeenye. Walaloo kana kan barreesseedha. Walaloon kun kan eenyuti? Walaloon kun yaadadhu garuu beeki wanuman beeku laadha dagadheen jira yeroo baay'ee sin ka'a. Haceen sin kaaseetumaayyuu walaloo eenyu jechaa ture nan yaadadha. Namicha san garuu amma maqaa dha'uu hin danda'u. Walaloo wayin si jedhaatti naa guutta. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa? Naan xumura. Dhageessee beektaa kana dura? Dhageesse. Walaloon si jedhaatti naaf ufta. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa? Bar. Mee yaalchi? Bar. Akkam meemina daban? Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa? Ifam. Walaloo kana dhageessee hin beektu kana dura? Lakki. Tole mammaaksa tokkoon si eegalaa ati immoo naa xumurta. Bara namatti badee harma garbaa hodhanii. Bara bahu natti fakkaata. Mammaaksa dhaatti fufta. Bara namatti badee harma garbaa hodhanii. Harma garbaa hodhanii? Hin beeku. Nulfaata. Tole mammaaksa tokkoon si eegalaa amma immoo naa xumurta. Bara namatti badee harma garbaa hodhanii. Bara namatti badee harma diinaa hodhanii jedha. Yaali meerra deebi'e. Sirrii miti? Bara namatti tole harma gambaa godhanii bara namatti hin tolle harma hambaa hodhanii jedhu. Tole mammaaksa tokkoon si eegalaati immoo naa xumurta. Bara namatti badee harma garbaa hodhanii. Hin beeku naa darbu kun. Tole mammaaksa tokkoon si jedhaa itti naaf uftaa jechuudha. Bara namatti badee harma garbaa hodhanii. Eshi bara namatti tole ayaan bakka kanas hin beeku. Yaaliste? Hin beeku kanas. Mammaaksa tokkoon si jedhaa amma immoo itti naaf uftaa jechuudha. Bara namatti badee harma garbaa hodhanii. Isas hin beeku. Yaali mee maal? Haaraadha waan akkasii. Mammaaksa Oromooti. Bara namatti badee harma garbaa hodhanii. Maal jedhama? Bar. Tole gaafiin inni arfaffaan ammoo sheekkoon maali? Sheekoo. Wanta akka hibboo wantu jedhan itti fakkaata. Sheekoo jedhameetu oduu akka oduu duriidha. Waan akkasiitti itti fakkaata. Gaaffii gosa dhumaa sheekkoon maali? Sheekkoon oduu duriiti. Oduu durii. Mee maal faa yaadatta sheekkoo? Sheekoo keessa waa baay'ee jira garuu ammatti maal yaadatte? Tole gaaffii dhumaa si gaafadha. Sheekkoon maali? Sheekkochi afaan Oromoo keessatti fakkeenyaaf namni tokko gaafa waa dubbattu wanta dubbatte sana kan ittiin miidhagsitee dubbattu jechuudha. Oduu sana sheekkoon afaan Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba afaan Oromoo keessatti. Na ergaa ittiin dabarfachuudhaaf namoonni kan ergaa akkamiitu sheekkoodhaan darbamee fakkeenya tokko naa kenna. Fakkeenyaaf dubbii dhuka qabu gaafa osoo barbaaddu nama tokko biratti dubbicha sana sheekoo kanaan fayyadamtee ibsuu dandeessa jechuudha. Tole gaaffii dhumaan si gaafadha. Sheekkoon maali? Sheekoof turgumu? Amaariffaan maaliin? Sheekkoon afaan Oromoodha. Sheekkoon kun maalidha? Kan dorkomaa ta'e miti. Dorkomaa sun ta'in waan hin laalamne.
Seekoof shorgoo kan jedhamu mammaaksan. Sheekoo si galleera. Sheekoon maalidha? Hin beeku bifa. Tole gaaffii koo fayyamamaa ta'uu keef galatoomne. Isinis guddaa galatooma. Atas guddaa galatoome jabaadha. Galatoomaa isinillee. Galatoomeetis. Kan daawwachaa turtan egaa qophiin keenya aga ammaa kana fakkaata ture. Irraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii tokko gaafanne keessaa deebisiniif deebisuudhaaf yaala. Egaa gaaffii tokkoffaa irratti kan gaafanne dubartii deesse eebbisuu yoo dhaqxe maal jettee eebbistee baataa jenneetudha kan nuti gaafanne. Dubartii deesse kan nuti jennee ittiin eebbisnu siree cabsii ka'ii jennaan. Kana jechuun ammoo furdadhu kunuunsi siif haa baay'atu akka jechuu fa'aati. Oromoon gaafa wal eebbisu akkas jedhee wal eebbisa. Lammaffaa irratti ammoo nama dhukkubsate tokko gaafachuu yoo deemne maal jennee gaafannaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Fayyaa keessanitti waaqi isin haa deebisu jenneetu isaan gaafannee baanaa jechuudha. Inni kan biraan ammoo mana du'aa yookaan iddoo gahii maatii bira yoo deemne maal jennee biraa baanaa isa jedhudha. Inni kun egaa naannootti wal gataa qarshii kennaniitudha. Namni qarshii itti kennee gaafa bahuuf jedhu namni qarshii fudhate sun immoo bidira nagaan isiniif haa deebisu jedhaanii jechuudha namni qarshii itti kennamu sun. Gaaffii inni kan biraan ammoo sagantaa garaagaraa yoo deemne maal jennee achi baanaa kan jedhudha. Isa kanarrattis ammoo waggaan isinitti haa deebi'u jennee eebbisnee baanaa jechuudha. Gaaffii inni lammaffaan ammoo walaloo tokko jennee walaloo kana kan barreesse eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Walaloon kunis akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee hin dibanne tufee lafa kaa'e. Yeroo yoo argatu raadiyoon si waadee qawween si akaa'e amma lammii keetii walii galtee diddee mana gumaalexxaa ilma haa jedhee afaan kottaafuu kan shantee dhufe jedhee walaloo kana kan barreesse eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Walaloo kana egaa kan barreesse waloo Zalaalama Barraadha. Yeroo baay'ee garuu waloo kana kan beekamu Hacaaluu Hundeessaati jechuudha. Gaaffii sadaffaa irratti ammoo mammaaksa tokko jennee mammaaksa kana itti guutii jenneetudha kan nuti gaafanne. Bara namatti badee harma garbaa hodhanii kana booda gaaffiin jiru maalidha jennee gaafanne. Bara namatti badee harma garbaa hodhanii bara namatti tolee harba gambaa godhanii kan jedhudha deebiin isaa egaa. Inni afuraffaa fi inni dhumaan ammoo sheekkoon maalii jenneetudha kan nuti gaafanne. Sheekkoon egaa gosa oduu durii ta'ee oduu durii keessaa ammoo oduu durii bineensotaati jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin gabaa bahuudhaaf jedhanii ijoolleen isaanii bakkee garaagaraa kan deemnee fi kan isaan ittiin doorsisanii bulguun gama sana jira akka manaan baanee jedhanitudha kan ittiin bineensota maqaadhaanii kan ittiin doorsisanii jechuudha. Kanaafuu sheekkoon oduu durii ta'ee gosa bineensotaati jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya aga ammaa kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffanne torbee qophii kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu jecha fayyaan tura. Seenas ni tintiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya ammas barnootaa daawwannee walitti deebinee jirra. Sheekkoon maalii jechaa namoota gaafataa turte anis siin gaafadha. Sheekkoon maalii lube? Gaafadheera sinaalu garuu sheekkoonii gosa oduu durii ta'ee oduu durii keessaa ammoo oduu durii bineensotaa waa'ee bineensotaa irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Naannoo keenya naannootti dhalannetti ijoolleen naannoo sana akka isaan hin fagaanne gaafa barbaadanii maatiin manuma kaanii gabaa deemuufaa yoo barbaadanii maqaa bineensotaa tokkotti waamu. Fakkeenyaaf bulguun gama sana jira. Naannoo kana akka sochoonee jedhaniitu ijoollee sodaachisu. Sodaan maqaa sanaa sammuu ijoollee sanaa keessa waan jiruuf ijoolleen sun naannoo sanaan socho'anii jechuudha. Kanaaf sheekkoon kuni gosa oduu durii ta'ee oduu durii bineensotaa irratti xiyyeeffatu jechuudha. Egaa qophii keenya ammas barnootarraa daawwattoonni keenyas ittiin bohaaruu irraa baratu jenneetika kan nuti abdannu asumaan beellama sanbataa kan torbee kanaa goolabna. Egaa beellama sanbataa torbee kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee qophicha waliin egaa kan isin faana ture ani Lubee Girmaa Siitinaa Hajii akkasumallee ogeessi kaameeraa keenyaa Firaa'ol Abrahaam ture. Torban milkiin guutamee isiniif haa ta'u nagaatti.
odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti yaanuuf wiirtuu imala itti aanu.